dhufeen jira jechuudha. Bitee dhufeen jira waliin kila qafaadhaaf barakina dhuddee jirti. Animmoo yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtootaaf hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbi. Egaan har'aanis abdii kutadheen dhufe jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kanarraa nu ulfaatti waan taateef abdii kutadheen dhufe waan ayyoon bitatti sanaanillee bitachuudhaafani. Kanaafiyyuu እውነትም ኦሪጂናል ነው ወይ ፌክ ነው ይሄ ነገር ብዬ ለማየት መጥቻለሁ ማለት ነው። ለምን ሶስት ጠጥታ እንዴት ልትሆን ነው ማልተውዳፍ ሳዲ ዱግዴ ማልተውዳፍ ዴማ ጅርቲ እና ከናፊዩ ኢላሉዳፋንሌ ሞከሩዳፍ ቢቴን ዝራ ጀቹዳ ይሄ ነገር እውነትም ኦሪጂናል ነው ወይ ፌክ ነው የሚባለው ማለት ነው። ወይ ውሃ ውስጥ ጨምራ ነው እና ሁሌ ጠጥቼ ምናምን እያለች ነው እና እኔም ጠጥቼ እስቲ ልሞክር ብዬ ነው ወጣው ዛሬ ማለት ነው። ማለፊን የሮሁን ደጀቹዳ ቶኮ ዱጌ ለማዱጌ ምንም አላረገኝም ጀቻ ጅርቲ ኡማናን ጎኔ ጀቻርቲ ዋንተ የጀቹዳ አንሞ አማካ ጅሬኝን አኒ ትጅራታ ጅሩ ኦኪንሞ ቢጀቲን አኒ ትጅራታ ጅሩስ ሃልሞሽን ኬሰ ጅርቱ ኬሰን ጅራ አከስመሞዩ ምንድነው ካነሽን ቢታትሱን ይፊ ካናን አንዲ ቢቱፍ ደም ኩን ለቢፉማ ተኮዳ ከናፊዩሜ ይላላ ወንትቹ ኩነማ ሚዳሞ ነማሚዱ ካንጀዱ ወሉማን አርጊና ጀቹ ካንሺ ሚዲ አናሚዱን ኢሱ ካንሺ ሚዱ ዲሴ አና ነሚዳ ጀደ ያዱ ካንሺ ሚደሞ አና ሲንማ ነሚዳ ማለፊን አንስ ዳለናማቲ ሽኒ ዳለናማቲ ዋንታቲፊ ሰበከነተ ኤፉ ያሉ ዳፈንዲ ማጅራ ጀቹዳ tortiin keessan anuma waliin akkuma argitanii gaakuno roobni roobee jira jechuudha. Bishaan isa wayii fakkaata amma urfa deemee bakkeecha suuqii dhaqee raawwadhe waan isin bitte sana bitee dhufuudhaaf deemaa tanan jira jechuudha. So kanaafiyyuu achitti garuu viidiyoo waraabudhaanaaf mijattu namaaf hin eeyyamani jechuudha. Isaan naannoon kun ulfaataadha. Kanaaf biteetuma deebi'ee dhufaa hangan deebi'ee dhufutti nagaadhaan na eegaa. Guys akkuma beekamu kunoo bitee dhufeen jira jechuudha. Bitee dhufeen jira waliin maammoo. Kilaasii kana keessa namni hin jiru qubaa koon jira jechuudha. Waan ayyuu mokkorti sana mokkoruun qaba bakka qubaa koon jira. Oleedii algaarree sirreeffadheen jira. Waan hundayyuu sirreessan jira jechuudha. Kilaasirree sirreesse tasa yoo ayyuu miidhuu didee ana miidhellee hin beeku waan ta'eef sirreeffadheen jira mana koollee jechuudha. So kunooti kana miti kan isin bitte sun kanuma bakka amma akkuma isin omaanan goone jette sana yaaluun qaba waan godhamu waan godhumu hin beeku garuu na yaala. እና ከብጀምቶታ hordoftoota koo egaa akkuma beekamu ayyuun yeroo meeqaffaadhaaf barakina dhuddee jirti. Animmoo yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif mokkoruudhaaf deemaa jira jechuudha. Carariin garuu maskootiin waan maggarrajaan hidhamee jiruuf inifaa rakkinaan qabu. Cararii soo ta'e ija nama ramalee waan ta'u jechuudha. Yeroo tokkoffaadhaaf jalqabuuf deemaa jira jechuudha. Waan kana yeroo natti fakkaatu juusis natti fakkaataa jira jechuudha. Juusis natti fakkaataa jira garuu immoo barakinaadha kan jedhamaa jiru asirratti. Garuu sadi isaa jechuudha. Sadi ayyuu sadi akkamitti jiruun iyyuu ulfaatteetti tokkittiin isii barii birrii dhibbaa meeqan bitamti tokkittiin isii iyyuu birrii 300 immoo waan akkasiitiin bitamtu waan akkasii natti fakkaatti. Amma yoo isii kana jechuudha isii kana yoo birrii 300 bitte tokkittii isii birrii 300 bitte jechuudha. Yogguu ati sadi isaa bittu sadi isaa birrii 90 900 jechuudha. Birrii 90 taate kaa 900 birrii 90 taate haadhooko 900 birrii 90 taate. Kanaaf iyyuu yoo 90 kanaan bittu maal jetti fakkaata addunyaa kanarraa deemuudhaaf isayyuu immoo nyaata mana keessa jiru hunda isaa xuragee fixeetteetta. Akkamitti nyaata aga sana erga dursitee xaraddee fitte
eessan darbeeyyuu si argatare sin argatu bar ati du'iitiidhaaf garaatti murteen jirtu anamma du'iitiidhaaf garaa mureen jira waa baay'een sammuu na jeeqee jira akka kennaa biyya ormaa keessa ta'anii too yaadanii miti wanti hundinuu jechuudha wanti hundinuu gaafa dhuftee raawwattee jireenyatti seentee biyya keetti akka na deebitee karoorratti kaleessa karoorfattee too achi baatee dhuftu suni wanta ta'e achi teessee yaaddee asitti nan godhadhaa achitti akkasan ta'a akkanan ta'a galee raawwadhee akkasan godhaa galee mana ni ijaarradhaa galeetti daariin godhadhaa garee ilmoon godhadhaa galee too jireenya gaarii jiraachuun qabaa jettee yaaddee dhuftu suni hin ta'u hin jiru wanna akkasii jechuudha. Dhufnee ji'a takka keessatti jijjiirama meeqa argine waa meeqa argine waa meeqaatti seenaa jirra jechuudha. Isin galtee saba kana ta'eefuu ati namicha qabeenya qabu argatteeti irratti gadi bashaadaa jirta jechuudha. Birrii hin dandalibbii naa gala birriin akka barbaadetti naa gala 100 200 30 yoon jedheen inuma naa galchaa. Inna ani kumni 200 kumni maaliin kuni anaaf waanaan godhu isan barbaade jechaa jirta. Innis immoo yu sigatuu barbaade miti. Ilmoo isaas barbaadeeti malee. Siin sin qaba jedhee ilmoo isaa gatuu hin danda'u. Maali ilmoo kan kee booda dasiin kiristinnaa kaateen booddee haadha manaa keessa ilmoo keessii fiddee raawwattee shaadaa qabsiistaa jette. Isa ani isa baasu isatu beeka. Taa'ee eegee hanga boru isheen deebitee dhuftutti ishee asitti shaadaa qabsiisuu ta'ee har'a deemee raawwattee ishee barbaadee bakka isheen jirtutti ishee araarfatee deeffatuu ta'ee kan isa baasu isatu beeka. Kanaafuyyuu innu kan fiigu. Kanaaf ati waa'ee shaadichaas irraa hin beektu. Hin amanne amanticha. Osoo amantee amantaa sana keessa jiraattee amantaachi kuni rakkina kanaan qabu waa'een amantaa kanaa akkanadha. Kanaafiyyuu rakkoo maal qabaa yaa Kristinaa haa ka'an ilmoon keessii Kristinaa haa kaatu haati manaa keessii booda fidattee shaadaa qabsiifattaa jechuun ni dandeessa. Garuu ati immoo waa'ee sanaa keessaan beektu waan ta'eef waan akkasii kana osoo jechuu baattee gaariidhaan jedha. Lammaffaa immoo achi deemtee lubbuun kan kee as deebi'uu hin dandeessu. Achitti haftaa jettee turte. Isheenoo akkamittiin dabartee deemuu dandeesse ilmaan kana qabattee mattaawaqaa biyya sanaa baafatteetti moo akkamittiin darbitee deemuu dandeesse kunis gaafii guddaadhaanaa fi maaliifin isa faana jiraataa turte haadha manaa isaatii umurii dheeraa waliin jiraataa turanii hanga waliin jiraataa turan kanatti immoo waliin waan hundumaayyuu waliin jechuudha kan isaan fayyadamaa turanii haala jireenya isaanii keessatti karaa fuulduraatiif maal takka isaanii godhu ilmoon kun immoo eenyurraa akka dhufte ilmaan tanaafillee mattaawaqaan isaanii eenyummaan isaanii ijoollee tana kan ibsu gara isaatiin inni ijoolleen tunoo akkamittiin darbitee deemuu dandeesse ijoollee tana fudhattee ishiin akkamittiin darbitee gondor seenuu dandeesse kunuu gaafii guddaadha anaafi so kanan gaafadhee kanatti aanseemmooyyuu jireenyintuuyyuu nama rakkiste maaluma godhii kana dhuganii of rakkisanii biyyeen akka kana dhuganii keessa jiraayyuu sila duwaanatti gurgurtanatti fakkaataniitiin isa dhugaa dubbachuudha birrii 550 bitamaa birrii 300 jedhee 550 bitamaa 300 miti 550 na saba kana ta'eefuu jechuudha ayyuutiyya ilmoo isaa barbaadachuun garuma dhugaadhaan jiruudha ati immoo akkasitti muxxunyi jechuun kan kee kuni umaanatti hin bareenne osoo haalattiin isheen argamtee ilmoon isaa isatti dhiyeenya gootullee taasiste bareedduudha garummoo anteezaa kee erge antee lijochuun fallagaa kee erge haadha manaa kee barbaadachuu deemtee ijoollee kee barbaadachuu deemtee yeroo deebitee dhuftutti reeffa koo fudhattaa aayilaandii san keessaa dhugee kana guggubdaa hin hojjeta
hin hojjetaan jedhe wanna akkanaa kun hin hojjetu bar osoo beektuu taate wajjin deemtee barbaaddaa turteeyyu dhugaa dubbachuudhaaf